jabada Sin ilalen gara jabada Sin ilalen gara jabada Sin ilalen gara jabada Ani sin ilalen mesetu Ani sin ilalen 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 Setane munallu inni walla koye bise mana korra gafatalu siram baradenge daru halota
Investment isa sini gale nama karomo jarrisun wajib tu barasa najir wajib udan kurtumi kamu kurtumi masaki yesakana hirejentari kota na duka wajele fudeni wa ayyu ya tokko nama nonsense nama fulushi nama wajju indande nama kanatti waamen be imma by the way ifamana goda namni hojjechuu dandeenyes namni solution isin yera baagata maali beetu akkaataa abalu hin danda'u dadhabaan jennu kun is our perception keenya akkaataa itti hime akkaataa itti ilaalle malee waaqayyoon nama hundumtuu gaariidha ameen. Waame iddoo aarsaa kanatti namoota qajeelchuudhaaf waameen beeku maaliif iddoo kanatti kan hojjetamu nama muka seenaa isin sibiila seenaa isin iddoo kanatti kan bocamu nama jarri kun jara nama bocanidha iddoo kanatti kan hojjetamu namadha ganama gaafa dhufu Dr. Dakuuf namoonni muraasni Arbeza kana hatau. So our mission is completed. Edana bicara dokter ikan apa kene tane macam oksisi jam kamne. We are happy. Baik kapan? Kau gaya ubat. Go to the kapan. Adunya kenya berbana karena kapan. Gari tu sisi sudahnya kamu kendaran. Iba gari of kendaran. Dua kendaran itu jajakan. Gota dua dapat dua suken karena kalian bawa kami lagi. Siapa salah kau pernah Malaysia karena kau awal sudah sangat itu. Dan gota karena kau swah saya dapat tilpu kamu saja yang faisal rosa di sedekah Yesus pada tu pisang boleh ibadah ini kacuan kehidupan pada hari ini. Bertoto ne kamu kisah karena kematius. Tadi kami orang di sana sih terlambat. Amma jera hati orang gila berisi orang gila batu jadi mengasi kacuan mereka pura satu orang tu tak ugas serasi. Orang ini kisah mengkasi kamu isu karena kamu bosan berpikir sudah hilang berangkut dan cisu. Amma tu orang kisah ini buat ada. Dunia sudah kampang aja dicoba. Karena kisah ini asing luar biasa gila. Kristalima saya bukan nunggu apa warna bayar bisa. Bermutu tak ada yang rufat itu kain ini. Dibicara makam sisu pada dunia radian. Ojen kamu tahu pernah pada orang tiba bersama kini. Karena kaya yang bersengaja dengan bertubuh sama bertali pemasasuri. Bodoh bisa halagan itu pun. Ya kau maafus karena kami kami begitu gila pada bukan sedari. Radio Saturi gaf di Tiawana me Simoni nafti cis wan pemuda gumi sahara gan. Ya kami mengerti sesuatu dan kami dengan waktu gafi gumbur rinus abani
yommuu isaa yaadan malattee keenya keessaa tasa hin dhabamani. Kanan dhiisu hin qabne warra dhiyoo keessaa kan akka daandii fi bokkoo qoyyee warra akkasuma keessaa Saamu'eel Dalkii fi Saakkoo Gimbii booruu fi warra dubbii keessaa dhaaltota Oneesimoos kan ta'an seenaa isaan faarsa. Daani'eel Dabalaaf gabarstaa jiru boojii kan dhufu 898 keessaa adeemsa dheeraa deemanii kan dhufan lafa onaa keessaa Mishoolli Mikaa'eliif xuraadha manoota isaanii namoota 4 ta'anii mootummaa Waaqayyoo baay'ee dachaasanii har'ayyuu baay'ee qabnaa gammadaa hin mul'anne haalota biyya lafaa laaluun kan tasama hin sodaanne saba isaanii jaallachuun kan garaatti hin jabaanne kan dirman keessaa guddinaa isaa seenaan daganne seenaa beekuun seenaa hojjechuudha kan dura kenname nuuf siira gaariidha kan darbee akkuma nuuf seenaa hojjennaa tottamaa fiigne seenaa gaarii kaa'u farrarraa jalqabii wanta gaarii ta'e harkaan qabii dhaabni siidaa addunyaa ta'us wanta gaarii kaa'u ati sarree warra seenaa qabu nuuf sinaan xiqqii taa'e amma manaa galii gootota maqaawame antu waamamuun barbaada goota gaarii jedhame kan hojjetinaa waa akka bartee isaa bohoodeera utuu nuti uffateera dhagoo keessanii guddaa gammaduudha. Barreessaan dubbii kanaa Abdii Israa'el kan dubbisaa ture maqaan kootti sin jedhama addunyaa fi sufaatamaan fiigaa faatanii irraan fadhee booddee itti buuta. Ani waamamuu barbaada goota gaarii jedhame warra maqaadhaa ture keessatti waamame mucaa gaariin kun abdiidha maqaan koo girmaan taanee kan waamamuu dhakaakaan koo. Thank you very much. Keessaa muraasa isinii kaasaa mee hundumtuu sagalee keessan ol kaasaa waaqayyoo kanaaf ililchaa sagalee keessan ol kaasaa. Gooftaan isin haa eebbisu ayyaana isaa isiniif haa dabalu jenna. Har'a galata lama qabna. Galata lama inni tokko hojii raawwii torban darbee inni biraan immoo hojii amma irra jirrudha. Galata lama inni nuti jennu jimaata qidaamee sanbata guddaa konfiraansii guddaan waldaan kun qopheessiteedha. Inni biraan immoo yeroo dheeraa waldaan beeksisaa kan turte kabaja yookaan ayyaan yookaan galateeffannaa lubootaa fi hojjetaa wangeelaati. Kanaan kan godhe waaqayyoodha. Konfiraansii waaqayyo nu gargaareefis waaqayyoon galateeffannaa kabaja ayyaanaarra jiruufis waaqayyoon galateeffannaa hunduma isaa walitti qabneetu harka keenya walitti rukunnee gooftaaf galata laata. Waraqaa sadiitti laatuun waraqaa kana guuttanii amma gara hidhaa sadiitiin gaaleera. Waaqayyoon galata ta'u. Mee warra kana keessa amma kanaan duratti qooda qabaattan waaqayyoo sinaa eebbisu jedha warri jirtan warri kennitan sitti dabalaati wal eebbisaame. Waaqayyo mana keessan jireenya keessan haa eebbisu wangeelaaf jettanii gootan isatti fayyidan dubbiitti fayyidan dubbii fayyina keessaniitiif gootan malee waan inni isin hin laallanne waan ajandaa keessan hin taane waan gatiitti hin laalleef hin goone waan gatiitti laattaniif gootanii kana gochuun waa miti yoo dhufee lubbuu yoo aarsaa gootanii hin laattu jechuudha hin laallaa jechuudha kan kennanii darbanis jiru warra lubbuu isaanii aarsaa godhan warra karaa gara garaatiin gatii guddaa kaffalan yaadachaa isaanii arguu hin dandeenye. Luba guddinaa tumsaatiif kennaa kennuu kana hoo dandeenye. Luba guddinaa tumsaa yaadachaa keessatti garuu kennuu hin danda'a. Waaqayyo immoo isuma ilaalaa soma badaalaa waaqayyoof galanni haa ta'u. Ammas hin cufne wanti nammas ba'eef. Gurmuun kennaa qabatanii dhufan dhaga'eef. Gurra na bu'e. Gurmuun faarfattoota akkam akka ta'e beeku yoo fedhe keessan ta'e ultimaa yookaan immoo qoree biratti unkuma kana nuugoota kenna akaakuu warra fudhatanii dhuftan ijaanis kan hin arge jira kan nattittanis jira asin baanee qoreetta kennamu jedhe wanti nuyi qoreetta kennamu jedhe waan sadii hin taane waan wal fakkaataa sadii hin taane yoo ta'e nuti walitti qabee booda heeraa kanaaf jenneeti ammayyuu kennaa keessan fidaa unka kana guutaa har'aan hin cufu amma torban irraatti sineera kana booda walitti qabnee sadan isaaniitiif addaan qoodne. Gabaasa cuunfamaa isaa isinitti deebinee torban irraa isiniif dhiyeessa. Waan isin gootan calluma jennee liqimsinee dhiif. Galmeessaa jirra, liistii gochaa jirra, maallaqaan walitti qabaa jirra gabaasa isaa deebinee isiniif dhiyeessina. Har'a kan funaaname waaqayyo guddaa kan galateeffamu waggaa waggaatti luboota kanaaf xaafiin kuntaalli 6 argame. Mee waaqayyo galateeffadhaa. Mana sadii kuntaala 2 yoo goone
bakka yoo xinnaate ji'a ja'a ba'aa kanaa irraa fuudheerraa jechuudha. Bakka yoo kana ammas kana cufaan godhu ammallee galmeessaa xaafiis bituu nan barbaada an kana gochuu nan barbaada alla yookaan waggaa waggaatti jennee waan gochuu sagantaan itti aanee jiru dhumarratti akkuma seenuma qulqulleessuutiif raawwata isaaniif amma maatii isaaniitiif yeroo itti kadhatamu hin jiraata yeroo gabaabduudha yeroo fudhatu nama keenya irraa akka isaan nu gabaabsan isaanitti himne beekaan irra deebi'ee akka isaan nu gabaabsan jedha isaan irraa bannetti gabaabsanii maatii isaanii waaqayyoon nuuf kadhatu maatii isaanii waaqayyootti laanna achi taanee karaa bakka nu bu'anii warri jedhan jaarsi waldaa lulataan jaarsa waldaa isaaniif ergaa qaban daqiiqaa 10 laanneef ergaa qaban isaan nutti tarii luboonni keenya hojjetoonni nama tokko bakka buufatanii waan nuti jettan yoo qabaattan isin dirqisiif allas dhiphisuun barbaannu allas zanaa akkasin jettan barbaanna guyyaa 52 isin dhiphisna guyyaa tokko waan tokko isin dhiphisuun barbaannu haala kan keessanii yoo fedha keessan ta'e namni tokko yaada amantoota kanaaf qabdan nutti himtu amantoota kanatti himtu waan barbaadan jechuu dandeessu kallattii kamiin iyyuu jechuudha isa kana goona dhuma irratti Oromoonis egaa akka aadaa isaa keessatti waaqa durattis gaarii kan ta'e waldaa keessattis yoo goone kan hin banne akka wangeelaatti jechuudha akka gara biraatti tun taane eebba jaarsoliitiin obbo Biraanuu fa'aa waaqayyoon kadhannaan ni kadhatama maatii kana eebbisa kadhannaaf eebbi'adha gabaabsanii isaanis kana goonee hin raawwannaa waaqayyo isin eebbisu ani beeku dhaabadhee namas kennaa keessan fuudhee yoo isin jedhe isin dadhabsiisuu natti ta'a nu dubbisaa booddee taphaa anaa obbo Ambaa amma gidduu keenya jedhan malee obbo Habtaamuu Zulu nuyi qoreedha amma torban irratti waan hundumaa isin eegna waaqayyo guddaa isin eebbisu jettoota keenya bakka keessan isin jennaa riilii baay'ee isin jaallatu thank you. Nagaa waaqayyo isin qabaniif kam jirtu nagaa keessanii baga nagaa taatanii agaa hoorsaa sagantaa xumuraa jirraa nu hoorsaa luboonni keenya hojjetaa wangeelaa maatiin isaanii haati maroon isaanii ijoolleen isaanii jechuudha baga guyyaadhaa geessan baga gammaddan mee sagalee waaqayyoo keessaa iddoo tokkoon dubbisaa Tasaloniqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 12 dubbisa Tasaloniqee isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 12 dubbisa obboloota nanaa warra isin gidduutti hojiitti dadhaban karaa gooftaas warra isin gaggeessanii fi isin gorsan ulfinaan akka ilaaltan isin kadhannaa sababii hojii isaaniitiifis herreega jaalalaatiin baay'ee ol isaan qabaa walii keessan gidduuttis nagaa qabaadhaa ameen. Sagaleen kun baay'ee nutti tolu. Qorontos Tasaloniqee kana keessatti namoonni barreessanii Phaawulosii Silwaanos kan jedhamuu fi Timootiyoosii boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaaseen dubbise ilaala. Bakka iddoo sadiittanii akka sadiittan hubadhanii inni jalqabaa kutaa kana keessatti yaa obboloota nanaa jedha dhuma hundaatti amma qees duraa tuufaallee boqonnaa 2 keessaa waa dubbisanii yaa obboloota nanaa jedheeti jalqaba yaa obboloota nanaa lakkoofsi 1 hanga sadiitti waa'ee barichaa waa'ee bara dhumaa waa'ee yeroo sanaa waa'ee deebii dhufaatii gooftaa haasa'a kan dubbisachuu dandeessu dhufaatii kana immoo akka hattuutti halkan ta'uusaa namoonni hedduun nagaa tolabsanii nagaadha too jedhanii gabiidha too jedhanii badiisi itti yaadamee isin irra hin ga'a badiisi kunis immoo akka harka walitti dhufaafi ammasitti ammallee waadaa kan ittiin galtan waraqata kana guutaa hinaafinuufi waraqata kana guutaa hinaafinuufi waraqata kana guutaa waadaa kana
sabaani qeesiin dhufanii durataan waldaa. Akkas jedha. Yesuus itti aansee fakkeenya kana namootatti himee namichi tokko muka wayinii baay'ee lafa isaarra dhaabee namoota hojjetanii eeganis isaa wajjin ija isaarraa hirmaatanitti kennatee biyya tokko dhaqe. Achis baay'ee ture. Yeroon isaa yommuu ga'e warri wayinicha eeganii ija isaarraa itti kennanii fi hojjetaa isaa tokko itti ergee isaan garuu hojjetaa sana reebanii harka isaa duwwaa isa gadhiisan. Hojjetaa kan biraa immoo itti erginaan isas reebanii salphisanii harka isaa duwwaa isa gadhiisan. Isa sadaffaas immoo itti erginaan isa madeessanii dallaa wayinichaa keessaa daddarbatanii gadi baasan. Ergasii abbaan wayinichaa maal godhu amma immoo ilma koo jaallatamaa ittan ergaa tarii isa hin safeeffatu ta'aa jedhe. Injiraatan tanan darah isa dapat dikenal tidak berapa. Gokta bayi galateeffannaa maqaa waaqayyo ulfaatu dhiifama finfinni yookaan immoo waan addaa yoo gochuuf osoo hin ta'in akkuma beekamu ani gaafa waldaa kana jechillaa kanatti dhufee namuma qofaasaa yookaan immoo gurbaa bakka suuraa wayii tokko ture haa ta'uti isaanitti isaan walitti nu dabalanii nama lama taanee amma nama faffaa taanee jijjiiramaan addanaa akkuma maatii biraan qabnu maatii keenya isaanuma yeroo gaddaa yeroo gammachuu
gaafa cuuphaa, gaafa gaa'ilaa, kallattii adda addaan gaafa rakkannu, gaafa dhukkubsannu, gaafa gammachuu waan nu bira dhaabataniif kanuma tilmaama keessa gashuudhaan akka maatii qootiitti saba keenyaa nuti kana godhe gooftaan sinaa eebbisuu ulfaata. Waaqayyo isaa eebbisu. Egaa baay'een keessan akka keenyatti babbareedan guddaa nuti tura. Maqaa Waaqayyo ulfaata. Baay'een keessan akka keenyatti babbareedan gaafa gaa'ela keessan goonu gaaddaa goona yommuu si cimtanii dhaabattan nuti tura. Gaafa nagada keessan jalqabdanii attam taa'anii jedhaa isin kadhanna gaafa isin bilbooftan guddaa nuti tura. Gaafa isin barumsa keessan bittan maaliif gootaa jenna isinis utuu abdii kutatin isin jajjabeessinee hojjetaa ta'uu keessanii guddaa nuti tura. Maqaa Waaqayyo ulfaatu. Kanaaf akka keessaa waliin rukutaa Waaqayyo kana beekataa.